Buruunoon waa'ee bakka sanaa abbaa isaa gaafachuu malee filannoo biraa akka hin qabne murteesse. Ganama gaafa biyya kana dhufan abbaan isaanii Buruunoo fa'aa wajjin hin dhumne. Guyyaa lama dursee deeme. Galgala gaafa Buruunoon Maariyaam Meesaa otoo sirreessituu ishee arge sana guyyoota itti aanan lachan Buruunoo haati isaa Giriitel Maariyaa Laarsii fi hojjettuun mi'a isaanii geejjibaaf qopheessuudhaan dabarsan. Ganama mana keessa waan ture hunda baasanii fixanii konkolaataa utuwis deemu kan alaabaa diimaa fi gurraacha dibametti fe'anii Berliin ba'an. Dhumarratti manicha cufanii kan ba'an Buruunoo haadha isaa fi Maariyaadha. Yeroodhumaaf mana itti yeroo gammachiisaa dabarsan lafa mukni qillee dhaabbatu, lafa yeroo gannaa dibaabeen jiidhaan itti qoorsamu, lafatti Buruunoodhaan kophee kee baafadhu seeni jedhanis inni hin baafanne yaadannoo kana hunda dhaabbatanii ilaalan. Haati Buruunoo mataa raasaa waa dubbatti. Furichi mana kana irbaataaf feerame utuu hin dhumne gaarii ture. Isatu kana nu godhe jette. Kana yeroo dubbattu imimmaan ija ishee guutee akka jiru Buruunoon ni arge. Maariyaan achi jiraachuu yeroo argitu garuu naasuudhaan utaalte. Maariyaa jette sagaleen ishee ciccite. Konkolaataa keessa jirtan ta'e achiin deemaa jira jette Maariyaan. Wantin jechuu barbaade jettee haatisaa mataa raasaa. Akkas jechuun deemaan jira jette Maariyaan ammas irra deebite. Harmeen haasaa utuu hin fitiin addaan kutuu akka hin eeyyamamne hin beeku. Maariyaan ariifattee deemtee konkolaataa seente. Haati Buruunoo takka yaadduftee kaatee dhimma isaati jettee dhiiste. Haadeen Buruunoo jettee harka isaa qabattee balbala ciste. Gaaf tokko kun hundi dhumee asitti akka deebinu nan abdadha jette. Konkolaataan alaabaa diimaa fi gurraacha dibamee gara buufata baaburaatti isaan geesse. Achi adiida karaan gargar baasu lamatu jira. Baay'inni uummataa buufata baaburichaa jiru dhuman qabu. Loltoonni bitaa fi mirgaan hiriira galanii socho'u. Baaburicha kan seene garuu nama baay'ee miti. Barcumni duwwaan iyyuu baay'eetu jira. Fooddaan gaafa banamu qilleensa gaariitti seene. Baaburri lachuu deemsa jalqaban. Buruunoon lachuu kallattii tokkoon deemu erga ta'ee maaliif lama gochuun akka barbaachise isaaf galuu dide. Barcumni duwwaan akka jiru bu'ee deemee namoota ala jiranitti himuu yaade. Haa ta'u malee harmeen natti aarti jedhee sodaate. Harmeen itti aaruu dhiistus Giriitel isatti aaruun isheen oola. Kan ishee immoo isa caalu. Buruunoon mana isaanii saaraa utuwis erga dhufanii abbaa isaa hin argine. Si'a tokko balballi mana ciisichaa yeroo banamu abbaa isaa se'ee ture. Kan gaditti gadi ba'e garuu loltuu tokkodha. Sagalee abbaa isaa erga dhaga'ee tureera. Konkolaataan mana isaanii bira dhaabbatee akka jiru sagalee isaadhaan baree ilaaluuf gaditti ba'e. Yeroo gadi ilaalu biiroo abbaa isaa bira namoonni 5 kokkolfaa utuu wal dubbisanii arge. Abbaan isaa yuunifoormii bareedaa uffatee gidduu dhaabbatee jira. Mataan isaa filamee dibameera. Buruunoon abbaa isaanii dinqisiifates ni sodaates. Warra isa faana dhaabbatanii odeessan irraa addadha. Warra kaan akka abbaa isaa hin bareedani. Yuunifoormiin isaanii akka kan abbaa isaanii hin bareedu. Sagaleen isaanii amma kan isaa furdaa miti. Kopheen isaanii akka kan isaa cululuqaa miti. Barmeetaa isaanii harkatti baattatanii abbaa Buruunoo wajjin haasa'uuf wal saamu. Buruunoon ol ba'aa waan isaan haasa'an keessaa muraasa dhaga'e. Jalqabuma yeroo dhufee kaasee dogoggora baay'ee hojjete. Furichi hojii irraa isa ari'u malee filannoo biraa hin qabaanne. Disiipiliinii fi ga'umsa dhabne erga bara 1942ti. Disiipiliinii fi ga'umsa malee immoo jedhee inni tokko haasaa harkaa fuudhe. Lakkoofsa isaa yeroo ilaallu ifa nuu ta'a. Ifadha koomaandar jedhe namichi inni sadaffaan. Kan biraa daballee yoo ijaarre maal hojjechuu akka dandeenyu yaadi jedhe inni dhumaa. Abbaan Buruunoo harka isaa yeroo ol godhu hundinuu callisanii waan inni dubbatu dhaggeeffachuuf qophaa'an. Buruunootti abbaan isaa kondaktariitti fakkaate. Yaa jamaa jedhe abbaan Buruunoo. Sagaleen isaa baay'ee guddaa waan ta'eef fagootti dhaga'ama. Yaadaa fi jajjabeessa naa kennitaniif sinan galateeffadha. Kan darbe darbeera. Borii kaasnee waan hunda akka haaraatti jalqabna. Amma deemee maatiin koo akkaataatti manichatti baran gargaara. Kana achi akka jarrachitti rakkattu ani immoo manatti rakkadha. Yeroo inni kana dubbatu hundinuu kolfaa nagaatti dha'amani. Hiriiraan harka isaanii abbaan isaa Buruunoo barsiisetti hiriiraan harka isaanii akka abbaan isaa Buruunoo barsiisetti kaasanii deeman. Innis harka ofii qilleensa irraa kaasanii barruu diriirsanii fuulduratti deemudha. Jechoota lachan abbaan isaa
Bruunoo yeroo akkasii jechuu qabda jedhee barsiise jechaa deema. Isaan gaafa deeman abbaa Bruunoo immoo biiroo isaa yoomiyyuu seenuun Bruunoof hin eeyyamamne keessa seene. Bruunoon suuta jedhee gad bu'ee balbala biiroo abbaa isaa bira dhaabbate. Bruunoon abbaan isaa sa'aatii tokko dura dhufee amma yoonaa dubbisuun dhiisuu isaatti itti gaddeera. Abbaan isaa hojii waan itti baay'ateef wantoota xixiqqoo akka Bruunoo dubbisuu fa'iif yeroo akka hin qabne garuu itti himamee ture. Loltoonni erga deemanii yoon seene rakkoo hin qabu jedhee balbala rukute. Ammas al tokko irra deebi'ee rukute. Balbalichi ammas waan hin banamneef Bruunoon tarii abbaa hin nageenye ta'a jedhee guddisee rukute. Sagalee furdaan biiricha keessaa ol seenaa jedhe. Bruunoon balbala banee yeroo seenu wanti inni arge garmalee isa dinqe. Kutaan manicha keessa jiru inni kaan dukkanaa fi kan hin mijanne yoo ta'u, biiroon abbaa isaa garuu addadha. Baaxiin isaa guddaa ol ka'aadha. Lafti isaa afata miidhagaadhaan haguugameera. Keenyan isaa baay'ina shelfii fi kitaabotaan guutaman irraan kan ka'e badaa hin mul'atu. Foddaan isaa guddaa ta'ee baay'ee bareedaadha. Lafti magariisni itti maxxanee waan jiruuf ija nama hawwata. Gara gidduu deeskii guddaa abbaan Bruunoo itti fayyadamaa jirutu jira. Abbaan isaa ol jedhee ilaalee Bruunoo yeroo arguun fuulli isaa ife. Bruunoo jedhe barcuma isaarraa ka'ee itti deemee harka qabee dubbise. Abbaan isaa akka akaakaa fi akkoo hammatee luungatee nama hin rakkisu. Ilma koo jedhee itti dabalee. Abbaa fayyaadha jedhe Bruunoon. Ammayyuu waa'een biirichaa akka isa dinqaatti jira. Bruunoon anumaa dhufee si dubbisuuf jedhu dhufte. Dhuguman siin jedha. Dura garuu walgahii xumuree xalayaa barreessee bitee dhufa jedheen. Nagaan as keessanii jedhe Bruunoon. Eeyyee jedhe deebisee. Mana dhuftanii yeroo dhuftan harmee kee fi obboleettii kee hojii gargaarteettaa jedhee gaafate. Bruunoon ammas eeyyee jedhe. Baga lama koo taate jedheen. Barcuma fuuldura jiru irra akka taa'u Bruunoo affeere. Bruunoon barcumicharra yeroo taa'u miilli isaa lafa hin ga'iin yeroo murtaa'eef utuu waa hin dubbatiin taa'an. Abbaan Bruunoo xiqqoo turee afaan saaqqate. Akka miree maal jetta jedhe. Waa'ee maalii jedhe Bruunoon. Waa'ee mana keenya haaraa sitti toleeraa jedheen. Bruunoon ariitiidhaan lakki jedhee deebise. Afaan keessa qaqqabannaan kan sodaadha jedhee waan yaadeef dafee deebise. Mana tuutuu deebinee wayya. Abbaan isaa gidduutti gadi jedhee dhadhaayicha isa barreessaa ture ilaalee deebi'e. Waan jedhutti yaaduuf fakkaata. Bruunoo kana booda manni keenya isa kana jedhe suuta jedhee. Hawtuuwis mana keenya ta'eera. Bruunoon deebiin abbaan isaa kenne isa gaddisiiseera. Barliinitti zoom deebina achi wayya jedhe. Mana jechuun lafa isaa yookiis keenyaan isaa miti. Manni lafa maatiin ofii jiran mitiiree jedhe abbaan Bruunoo. Waan jaallattaniin hordoftaniif galatoomaa horaa bulaa. Kutaa 10ffaan itti fufa.